bilbila keessan isin malee namni biraadhaa eeyyama keessan malee aappii adda addaa keessa galee iccitii keessan yoo ilaale yookiin ammoo waan isin bilbila keessan keessaa qabdan fakkeenyaaf kanneen akka galarii kanneen akka waatsaappii kanneen akka iimoo miseenjara keessa galee yoo ilaale aappii suuraa nama sanidhaa waan namni sun bilbila keessan keessatti ilaalaa ture waliin suuraa isinii kaasuu danda'uun isin barbaadu abboon fedhee yoo ta'e jechuudha isinii galee saayiba keessumaa ta'an egaa ta'uutan kiyya waan kana akka baay'ee argeetti faatu viidiyoo kun laayik sheer gochuun nafaa duraan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya dursa aappii tokko bilbila keessanitti gabbuufachuuf isin barbaachisa aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa tanii barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jiru irratti baasarratti tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti sifidaa solola ta'e kun sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee qaa haa taa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana sifidaa suuraa kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf sirra oltaa gaddeemtu oltaa deemtama dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa aappii as tokko buufadhaa kan jirtu daawulood keessatti turte daawulood kan turtanitti aappii kana bilbila keessatti buufatanii hayya daawwatan kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin baramaa wanni kana kanarratti tokkoof kilik gootaniiti ooni gootu aappii egaa haala kanaan giriinii ta'e ooni ta'e jechuudha amma booda hojii isaa jalqabee jira jechuudha amma booda namni tokko yoo eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee aappii adda addaa galee waan isin bilbila keessan keessaa qabdan iccitii bilbila keessanidhaa ilaale wamanan sun irra galee ilaalaa ture waliin suuraa nama sanidhaa isiniif kaasa aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha hundi keessanuu gabbuufadhaatti itti fayyadamu.